Aye, ani maqaan kiyya Naasiriin jedhama. Ayyee Naasir. Eessa dhalatte? Dhalootaaf Harargee lixaati. Kan hin jiraadulleen Harargee baati. Eessa Harargee lixaa eessa dhalatte Harargee ba'aa eessa jirti? Maal daliite? Umriin tee meeqa? Harargee anaa gammachiis kan inni itti dhalate. Eessa jirti amma? Harargee irra. Harargee ba'aa. Awudee Hawwataay. Maal daliite? daldalaadha. Daldalaadha. Okay. Shugguti kaameeraa kee banadhu. Tamii jira amma. Okay, obboleessa kiyyaa eenyu siitee meeti? Tokkicheetu si dura. Shuggutii. Shuggutii ayyee. Mee shuggutii hojjaasaa ayyee. Shuggutii irraa siqi kaameeraa irraa achi buqqee fa'aa akkanatti taa'e fuuldura. Mana mul'atu katta. Ni mul'ata wallaahi garuu walitti martaa'e taa'e fa'aa fuula kee akkasii footoo takkaa footoo gurdiin kaane mana karaatiitti illee taatu. Gisee biyyarraa illee taatu paaspoortii illee taatu. Akkasitti ta'e mi'u. Haa? Akkana ilaaluu feetanis. Ayyee akkana dubbisee. Nyaro kaya Akkam nagaa. ya nyaro kulle welcome brother. Oke tifu fi dubbi sayem dubbi sini walina so. Dubbachaan jira. Shuggutii akkam nagaa. Nagaa hoyyaa jirta. Jirra alhamdulillah. Duraan dursee akkamii siin naatee jeetiin si filaddee akkamii ani siitee. Rakkoon qabu gaa ormiidhaa fi hundaanuu wal qibne rakkoomti. Oke aso isi saya. Tifu fi. Akkamii duba ani fayyaduriin 25 Diidamii afurii dubareedha. Namni walqixaa waliin bulchu bada. waggaa tokkoon sin jaalama. Jechuun amma dhaabata nama walqixaati gaa nam. Duba akkamii amata tokko si duran sin dursa akkamii siin taane. Taa'aa rakkoomiti ijoollee isaati. Maashaallah wal fakkaatu garuu wallahi. Yuutu godha namni biraa nam tokko illee nuun dubbatiin achirratti. Ayyee tifu fa'a. Ati ijoollee isaati. Harargee baa gaara mul'ata urqaa tirkiraati. Anilleen Harargee lixatti dhaladhee kan hin jiraachuu jiru Awudee Harargee ba'a. Ani garuu amma jireenyaa fi Suudii Arabiyaa dammaa jira. Namni komantii jalatti hedduu wal fakkaatan jechaa jiranii obboleeyyan isee hajoos gaaffii gaafachuu jiranii. Inni akkamii duba Akkam? Ija keessa wal fakkaatan kaaruun teessa wal fakkaatti funyaan keessa wal fakkaata waa hedduu wal fakkaata si garee. akkana gaa tanaaf wallaallanne bara tanaafin isii ilaalladhe. Okay. Ayyee wayii nu sobtanii fi Akkuma dhugatti wallahi jeeme. wallahi. Ayyee okay waanuma rabbiin fide ayyee waan rakkoon qabu. Ishi follow wal godhame. Follow wal deebisa walii taatan na fakkaata yaa akka naa galetti naa taate jettee siinisi. Follow deebisiif atis follow deebisiif shugguti. Limitii naan jetti ani gabbeen si deebisaati na follow na godhe. Okay. Ayyee deebisiif. Baay'ee rakkoon. Ayyee okay. Nuyi maaltu isin dhageemme har'a mana kana dhuftanii wal laallattanii wal fuudhuudhaaf karoorfachuu keessanii. Gammachuu kanaa tanaan nu dhagahame gaa ani yeroon ol ba'u nama sadarkaa naan malu naaf ol baase siinjii akkuma tasaa taatee isuma qofa isii tolbee nama lammaffaan maratanne akkasuma walii taane kanaafuu gammachuu guddaa nu dhagahame waan jedhamu. Ayyee okay. Bultiidhaaf qophiidhaati. Qophiidha uma. Ayyee jechuun isii tan ammaan tan yoo Suudii irraa dhufte jiraachisuu ni dandeessa. Yaa hin danda'e. Maallaqa siifaa nyaachuudhaaf wayii karoora qabatte.
Ara dandaadha uumaa gama alhamdulillah. Kana alaatu irraa gaafachuu qaba jechuudha ijoollee teenya. Akkasii wal jabeeffadhaa waan dhuftaniif galatooma garuu